السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جرتني فيا كيسني نجا كيسني بقى جراتني لما نورمو بقى جرتني تنجيني ربي سنة راجراتو. وي هايمي والله وتوم بيكي مو تو بيتو كان كيسا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله بايتكو فيديو tokko gaddaa gadhiisanii arge viidiyoon han gaddaati kaleessallee viidiyoo tokko gadhiisame haimeen barankii hojjettin farankii hojjechaa jirti jedhanii namoonni baay'een eegaa turanii kaleessa soba miti ani barankii hojjechaa jira miti dhugumadha qalbatii keewwachuun koo ji'a afur moo 5 keessadha jette. Namichi kanaan doorsiseeti qalabatii godheeraa fi natti fakkaata. Kanaan dura lola guddaa irra turaniiru. Har'ammoo gadi ba'ee kunoo burkee waamee ana wajjiniinii ati hin beektu malee waan baay'ee dabarsaa turre anii fi isheen jedhe gadda jechuudha. Viidiyoo waraabee burkeellee waamee namichaan kun jechuudha. Faasee mo'inyu jedhu maqaasaa baay'ee tokko burkeen naaddadamee wallahi baay'ee tokko aaree jira. Na azansiise garuu burkee wallahi dubartoonni gizee tokko wallahi otoon beekin ta'e beennee ta'e hin beeku nuti hin ariifanna waan tokko akka dhiiraa kana miti. Dubartoonni xiqqoo tokko nuti akka dhiiraa dhaabannee waan hundaan ilaallu beektanii xiqqoo wallahi nutti fakkaata. Haimeen itti fakkaatee tasaasattaa ta'u isheen burkee wajjin waggaa tokko reeffixanii gaddaa mucaa kanammoo ji'a 4-5dha jettee akka jettutti qalabatii keessii deebisa jettee waamtee jirti. Har'ammoo qalabatii fiddee yoo qalabatii kee akka duraan dursa akka jettetti na waamee naquu jilbeeffatee qalabatii natti kaayuuf wanni dhufu. Hiriyoota keessatti isan salphisu jedhee qalabatii sanaa fe'ii koo malee quba kootti naa kaayee jette. Fuudhee galee hin diranne harka kootti fuudhee lafa kaayee jira qalabatii sanasii jette. Har'ammoo mucaan kun doorsisaa ture as bahee gara miidiyaatti jechuudha. Ana wajjiniin laayifii xuruurra turre sobdii. Laayifii lama jiraatti jedhee as bahee waa dubbatu burkeen aaree jira. Har'ammoo burkees isas waamtee kottu jettee waa dhufuu qalabatii kee hoodhu jettee qalabatii ho'unaan jechuuf na waamte ati isa hiyyoota kee nu keessa inni nu jidduutti haa ba'uu jedhe mucaan. Inni nu jidduutti haa ba'uu jennaan ati deemii ani bakka sii hin qabu qalabata kee immoo hoodhu akka kabajaan natti dhaattetti kabajaan narraa fuudhii jettee. Inni immoo hin ta'uu jedhe ta'uu hin danda'u abadan jechaa jira. Kadhattee dadhabdee hoo fuudhii jennaan didee jennaani qalabatii sanallee fuutee darbattee gadii jechuudha. Akkuma dhaabataa jiran kanatti gad darbattee achi mataa qabatee irraa galgalee yoon ani si biraa hafeef jedheetti aadataa jira. Kanaan duras kan nama itti bitee rakkisaa ture isuma kana natti fakkaata. Namoonni baay'een farankiidha wanti kunii jedhanii eegaa turanii guyyaa arfaffaa moo akkamiidha har'aanii farankiis hin fakkaatu hin beeku gaarabbuma beeka wallahi qalabatii fiddee hoo'u jennaan didee fuundura burkeetti na harkaa fudhu jettennaan hin fudhadhu gaafanni jedhu fuutee darbattee jirti qalabatiillee kana biraan wallahi burkeen baay'ee tokko nama gaddisiise akkamiidha qalabatii jechuun siif haasaadha qaldiidha. Jedhee baay'ee tokko aarii guddaa keessa galee jira. Isheen immoo ani hin barbaannu qalabatii na hidhuuni laphee koo naa ta'u intini jaalanna na biraa qabaachuu hin danda'u qalabatii yoo na hidheesi yoo ani hin jaalanne giddeetaan hin jiru jedha. Jette namichi immoo kottu hin galle jedhee harkisa. Burkeen immoo harkaan hin qabiinii hin harkisiin jedhee kanaan qabiinillee jedhaa jira. Burkeen dhaabatee maaggeeffata garuu wallahi baay'ee kabaja namaa qaba. Akka kanatti tigistii godhatee dhaabatee dhaggeeffachuun isaayyuu dhugaa rabbii baay'ee tokkos ajaa'ibsiisadhe dhugaa rabbii. Baay'ee tokko nama obsa qabu iyyuu lakkii dura waanuma tokko ariifata burkeen har'a garuu tigistiitiin dhaabatee dhaggeeffataa jira. Inni arrabsa namichi intala haimeetiin isanni arrabsaa jirullee hin arrabsiinii miizanaayii ta'iitii haasayii waa haasoftuu malee arrabsiinii jechaa jira. Situ dhufee
nu baxabaxaa jira hiyyoota keenya keessa jedhee burukeetii mucaanii. Burukeen immoo situ dhufee moo anatu dhufee jedha. Ani hin dhufne situ dhufee malee jedha. Isheen immoo maal jechuudha si duran beeka burukeetiin ani burukeen durumaanii jetti. Rabbi waan akkasiin irraa sinaa oolchu baay'ee tokko burukeen aares lapheensaa cabee jira. Farankii ta'ee dhugaa ta'e hin barre.